Tire gari mana barnoota gartee sooressa jaarraa abbaa gadaa kana warri fagoo jirtanillee laala daawwadhaa jaarraan dus jaarraa bakka qabnaa Dr. Nasru Ibrahim Hamad bira jira Naasiris waajjira nageenya kan godina baanu hojii jira maaliif dhaloonni Oromoo bakka jirutti qabeenya qabu hiree qabu kana itti fayyadamu namarra jira akka fakkeenya ta'anii namuu bifa kanaan waan qabu bu'uureessu barbaanna. Karena maal jettan? Waan gaariidha. Hangafa keenya abbaa qabsoodha abbaa Oromoo har'a yaadannoo maqaa isaatiin maasitti argamu jechuun waan guddaadha. Waan kana fuulduraaf bu'uura kuni bal'ifnee itti fufuu qabna. Haalaatis kan biyya keessaatis harka wal qabannee waan sooressi asiin ga'e har'a galma biraatiin nutis ga'uu qabnaati. Anis akkuma balayyaan kiyya lamaan kun jalqaba beeytee jalqaba seenaati. Dalagaan isaanii kanarra guddoodha. Guddoos kana horachuuf teenya dhugaadhaan nama barateetu siigalee waa godhuu danda'a. Walumaafuu mana barnoota kana maqaa sooressa keenyaan moggaasuu keessaniif warri as jirtan galatooma dursitan isinilleen isin dhaqqabuuf tattaaffiirra jirra. Haa ta'u walumaanuu guddannaa hanganumaan qaba galatooma. Galatuma anilleen akka abbaa seeraa paartii biyyoolessa Oromiyaatti carraa mana barumsaa sooressa jaarraa abbaa gadaa jiru kana arguudhaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Faawundeeshinii sooressa jaarraa abbaa gadaa guyyaa seena qabeessa kana akkuma jaarretti manni barnootaa kun haga yuunivarsiitii akka guddatu obboleeyyan sooressaa asitti argine nulleen qabeenyaa fi humna keenyaan waan qabnuun bira dhaabbannee mana barnoota sooressa jaarraa abbaa gadaa kana seena qabeessa godhuudhaan akkasumatti kaayyoo fi galma seenaa afran qalloo galmaan ga'u yaadannoon isii dhumaa takka kan sooressa jaarraa abbaa gadaatiin kaayame jaarraa abbaa gadaa caayaa Oromoo taatee sookora guddaa kan abbootii keenyaa gaafa sirna gadaa sirriitti dhiifamte seenaan keenya hundaa jabeessinii eegi galma keenya odaa takkaalleen hin badin seenaan keenya durii kan madda olaabuu kan laga mormoru heerri odaa nabee kan hin qabne turi gurguruuf jijjiirus hin dandeessu hawwii Oromoo taaballechuuf tokkummaa bakka murtii heeraaf seera walqixxummaa akeeka waraanaa galii bilisummaa amma fagaattillee atiin jijjiiru nuti sirraan ture nu gaafachuuf ta'a seenaan guyyaa baru nu gaafachuuf ta'a seenaan guyyaa baru kanaaf yaadannoo kanaan manni barnootaa kun haga yuunivarsiitii sooressa jaarraa abbaa gadaa jedhamee akka banamutti abdii guddaan qaba galatoomaa horaa bula.